dhaggeeffattoota kiyyaa fi daawwattoota kiyyaa jalqaba irratti viidiyoo kana keessatti wanti nuti ilaallu akkamitti akka Gmailii mataa keenyaa banachuu dandeenyu takka takkaan ilaalla. Kanaaf isteeppiin an jala deemu takka takkatti na hordoftanii jala yoo deemtan isiniif gala jeetii yaada. Egaa jalqaba irratti email or phone bakka jiru kana irratti ni tuyna. Eegana jala kana irratti create account khajau ni jira san gattuina. Eega kana gattuine booda for myself khajau dhufa. For myself irratti ni tuyna. Eega kana booda immoo first name fi last name khajau nu dhufa. First name irratti maqaa keenya kaa duraan kunna, last name maqaa abbaa keenya yookaan kan barbaanne ni gunna jechuudha. Eegana next jennaani gana birthday nu fida guyyaadhaa fi baatiidhaa fi waggaa ni gunna jechuudha. Ammaasis gender khajau saala qaxxaanu ni filanna female yoo ta'e female yoo male ta'e male. Eegana next jennaani eegana ammoo email keenya keessaa barbaanne keessaa filannu akkanatti nu fida. Keessaa barbaanne ni filanna yoo ammoo barbaanne haarawaa create goone uumuu ni dandeenya. Kanaaf waan uumuu barbaanneef tokko keessaa filadhaa nama. Eegana ammoo password kiyya ni guutaa jechuudha. Password kiyya ilaa hanga 8 itti lakkoofsa 8 ta'uu qaba. Kaaf keessaa qubeedhaa fi mallattoo qabu jechuudha. Eegana next ni jaani jala kanarratti I agree khajoonaaf dhufa kana gadiin tuqa. Eegana ammoo emailiin kiyya guutumaa guututti banamee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyyaa fi daawwattoota kiyyaa waan na daawwattanii na ilaaltaniif galatoomaadhaan isiniin jaa.